maqaan san eenyudha eessarraatis dhuftanii? Adaanuun jedhama. Handa kotobaa dhalataa jedhama. Wanta Waaqayyo isinii godhe keessaa maal dhugaa ba'uu barbaaddu? Ani dhugaa wanta Waaqa kootii ba'uu barbaade ana nama waggaa 20 ilmoo dhabee turedha. Namoonni yaada ilmootii dhiphachaa turedha. Yaadni koollee nama baay'ee gadda guddaa keessa darbe. Yaadni koo waan dhiphina guddaa keessa darbe. Gaayilli koollee jeeqamaa ture. Mana yaadaallee dhaqee waanan turedha. Mana yaala zeeroon dhaqu in argatta jedhanii qoricha naa kennaa turani. Qorichi sunis immoo waan na fayyade homaa hin qabu. Tanaan booda mee waggaa 20 kana keessatti mee kootu gara Waaqa kanaanaan jette obboleettiin koo kuni. Tolee waggaa 20f gaa'ila dhaabbattanii dhala hin arganne ture jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e gaa'illi keessanillee baay'ee jeeqamaa ture jechuudha. Akkuma kanaa dhala argachuudhaaf hawwii guddaa qabdu turtanii isa kanatti fooyya'insa argachuudhaaf yookaan furmaata argachuudhaaf gara mana yaalaa deemtanii qoricha isinii kennan malee rakkoo sanaa furmaata argachuu hin dandeenye jechuudha. Furmaata argachuuf homaa hin dandeenye jechuudha. Waggaa 20 kana guutuu gooftaa hin qabdan turtanii? Erga waggaa 20 dhala dhabuudhaan rakkattanii booda sanaa booda gara gooftaa fudhachuutti akkamittiin dhuftanii? Gara gooftaa kana obboleettii koo kanatu bara 2017 baatii 5ffaa keessatti koottuu harka gooftaa tiimtuun dhabamu mana isaa tiimtuun dhabamu sitti dubbata koottuu yaada dhiphinaa keessaa bayi yaada lafa dukkanaa lafa unaa keessaa bayi naan jettee na fidde. Gaafan bahee dhufu ergaan naa darbe ergichis immoo kooti jedhee tan gammadee fudhe ergichis immoo nama ilmoodhaa boo'aa turte dhiphina keessa turte bara 2018 itti misiraachoo guddaattan si dabarsaa galataaf dhuftee mana koo dhaabbattanaaf jedhe yeroo kana waggaa 21ffaa keessatti gaa'illi koos dhaabbate anis immoo ilmoo lubbuu guutuu qaama guutuu anas na jiraachisee galata isaatiif dhufee as na dhaabe yaa sabaanaa galateeffadhaa ilillee dhaniini. Harka keenya walitti buusnee gooftaaf galata laannaaf. Galata guddaaf naa laadhaa gooftaan keenya ulfaatu fayyinni waan hundumtuu harka isaa keessaa hamtuun dhabu laphee guutuu namananiitti bullaan homaa harka gooftaa keessaa hamtuun dhabamu gooftaan keenya ulfaatu ammas sirriitti naa galateeffadhaa. Harka keenya walitti buusnee gooftaaf galata laannaaf. Gooftaa akkasiin fudhattanii obboleettii keessan affeerraa isinii godhanii gaafas dhufan namni Waaqayyoo kadhata waliigalaa keessatti namoonni dhala dhabdanii garaan keessan baay'ee gaddu bara 2018 keessa dhala argattu galataaf iddoo kana dhaabbattuu dhanii kadhatanii jechuudha. Yeroo isin immoo ergaan kun kan kootii jettanii fudhattanii amantanii galtan. Mee ergaan kun isinitti dubbatamee booda daa'imni har'a isin harkatti baattan kun agamitti garaatti isin hafe? Hin marfanneeyyuu dhufee gooftaa koo argachuu fi garaan naafuun tokkuma ta'e. Hagam ta'a jettanii yaaddumee tilmaamaan? Amanee ji'umsanatti jechuudha. Ji'a ergaas dhuftanii garaatti isin hafee mana yaalaa of ilaalchisuudhaaf adeemtanii turtanii? Dhufee daa gooftaa amanee dhaqee ji'a sanatti ji'a 3 ture too ababaan konatti dhufiin safuun kan Waaqayyooti. Of quufuu dadhabeen mana yaalaa dhaqee maaluma laata ennaan lakki dasii dhumatti sii jijjiirame firee dhumaa gammadinaan jedhan doftoroon. Isaanis akkuma Waaqayyo asitti isinitti dubbate garaatti akkasin hafee ture isinii dhugaa ba'anii jechuudha. Gammadii. Waaqayyo akkas godhuuf harka keenya walitti buusnee galata laannaaf. Akkuma namni Waaqayyoo jedhan ergaa isinii kadhatamee ji'a tokko booda garaatti isin hafee har'a mucaa guutuu qaama guutuu baattanii iddoo kana galataaf dhaabattanii jirtu jechuudha. Nama galataa na taasisee lubbuu guutuu naa kennee qaama guutuu naa kennee lubbuu koo na jiraachisee seenaa koo na jijjiiree. Waaqayyo na urgeesse ana nama gatamtuu ana nama yaada badhaa bakka baay'ee riyaa koo biraa fe jedhee nama gadda keessa darbe gooftaan na kaasee na urgeesse haa galatoomu naa galateeffadhaa. Waaqayyo akkas godheef harka keenya walitti buusnee galata laannaaf. Tolee maqaan keessan eenyudha eessarraatii dhuftanii? Maqaan kollee urgeen jedhama kanan dhufe asuma maanaan bootii ganda goljaa keessaan dhufe. Warri cinaa keessan dhaabatan kun maal keessanidha? Waa'ee isaanii maal dhugaa barbaaddanii? Ishii wanti dhugaa ba'uu barbaadu waggaa 20f dhala dhabdee waggaa 21tti dhala ishii baachisee arrabsuu addaa keessaa ishii baasee jedheef dura sabni Waaqayyoo warri dhala qabdanis warri dhala hin qabnes warri kan hunduma eeggattan fuula isaanii jiru ulfina Waaqayyootiif jecha ililleedhaan dura Waaqayyoon nuuf galateeffadha. Harka keenya walitti buusnee dhugaaf hafuuraan galata gooftichaaf. Haleluuyaa. Tolee
Mee waa'een isaanii maal dhugaa barbaaddu akkuma kana maalidha isaan siniifi? Ishiin obboleettii kootiidha. Nama tokkoon jidduu jira malee anaan ishiin hangafaa jechuudha. Tole waa'ee obboleettii keessanii kana maal dhugaa barbaaddu? Waa'ee ishee egaa wanti dhugaa barbaadu dura gooftaan qabdu ture. Gaa'ela dhaabbattee waggaa amma kanaa turte. Mana kimiillee akkuma ishiin jette mana doktorii Finfinnee irra deemtee ilaalamtee gaafa deemtee ilaalattu qorichaan kennanii fi kiniiniin kennanii fi nyaattee garuu dhala qabda jedhanii dhala argachuu hin dandeenye. Yeroo amma kana turtii baay'ee turte amma kana keessatti illee namni illee ittiin arrabsaa ture ati dhala maal beektaa kan kee maalii jala jedhee arrabsoon baay'een irra ture. Kana keessatti illee gaa'illi ishii baay'ee jeeqamaa ture. Kana keessa notoo jirtu maaloo ani serdan gortaa fudhee kunuun agartaa fayyina guutunnaa ta'e ani illee seenan koo babbadaa ture akkuma ishee ani dhalan dhabne maalumaa guutummaa qayyunaa kenneera garuu fayyaan koo jeeqamaa ture ergan gara gooftaa lafa kana dhufee gooftaa manee kun har'a nama guutuu ta'een saba fuuldura dhaabbadhe anuma irratti argee gara gooftaa kootti ennaan lakki seexanaaf kaadirette yeroo sanaaf amantaan ishee ortodoksii ture na didde kadheen dadhabee garanitti murteessuudhaaf nan gaafa gooftaan jedhe haa ta'u jedheeni. Sanarraan otuma jirtu jeeqamtee haalli ishiis bakka baay'ee turfaateenna boodarraan anumti itti bilbilee lakkii kootu yoo si ta'uu baate keessaa deebitee amantaa keetti jiraattaa yoo si ta'eef immoo atuu mana isaa keessaa warraaqxu indoo akka mana isaa keessaa si warraaqne godheera koottumee lafa akkanaatti ergaan sitti dubbatamaa waaqayyo siif kennaa harka doktorii keessan jiru mana hakimiin jiru kennaa godhee kan namaa laatu waaqayyo duwwaadha ilmoon kan namaaf kennu dhaala miti birrii miti gabaa dhaqaniin bitan dhaala abbaa ofii miti dhaalaniin argatan harka gooftaa duwwaadha kottu jedheen kadhadhee gaafa guyyaan shii ga'u bara 2017 ji'a shanaffaa keessa gara lafa kanaa fide gaafa nani fidu as teenyee hin dhumne raajiin toora kadhataarra galanii in kadhatu ture kadhata waliigalaa jechuudha ummatuma kadhatanu waaqayyo naman kan kooti jedhu biyya lafaarra joorsee hundumaa xumureera amma naman kan kooti jedhu nama ilmoodhaa bo'aa jiru nama goggaatiin ilmoo bo'aa jirutu jira bara 2017 amma kakuushi eebbanarraa wadha bara 2018 boojuu bada deebisee fi ilmoo namsee guutuu kennee fi madirakii kanarra dhaabbattee nama dhugaa baasu dhuga baati naman irraa qabuun qabaa jedhanii kadhata waliigalaa keessa ergaa dabarsan amma ishiinis kan kootettee anis kan shii ta'ee nameen jedhee jabeessee nan fudhee asumatti harka shii kaaftee in amantee waaqayyoon hundumayyuu hin xumuree fi asii gallee torban lamaan sanatti ababaan shiitti dhufee natti dhufe jettee taa'ee eegagaan kanarra umaa xaaxaan hin jiru harka kebichi waaqayyotti kennadhuun jedheeni ji'a sanatti garaan shii in hafee ji'a lama hin eegdee ji'a sadii hin eegdee ishiin amantaa dhabdee gara doktorootaan deemtee lakki ji'a sadii geessirta jedhaniini dubbichi ta'eera jedhee duraasitu yeroo keef jala dabarsee nuyi nama dukkana keessa tureedha. Akkuma siin jedhe harka gooftati omtuun dhumu mana isaati omtuun dhumati misiraachotumaan dhatta akkasumatti wangeela Yesuus gooftaadha jennee lallabna jennee har'a kunoo waggaa 21tti ilmoo namsee guutuu mucaa dubaraa kana fakkaattu kennee fi abaarree sanas hundumaa irraa harcaasee gooftaan maccaa nama galataa godhe yaa saba waaqayyoo ulfina waaqayyootiif jecha ol jedhaati waaqayyoon harka keenya walitti buusnee gooftaaf galata. Akkuma waaqayyo jedhee kunoo dhala guutuu kennee fi amma galataaf dhaabbatanii jirtu jechuudha. Kunoo galataaf dhaabbannee jirra akkanumatti hundaa ergaan sinii qabu dhibeessaa ta'uu waan barbaade haa ta'u yaa waaqayyo mana waaqayyoo duwwaadha waaqayyotti of kennaati gara mana waaqayyoo duwwaa irratti sarratti of gataa dhabdanis argattanis ilmoo sin jedhina qabeenya sin jedhina dhibeedha sin jedhina inni namaaf hin danda'amne isaaf hin danda'ama waaqayyo gooftaa maccaatiif ammallee dabalee galanni ulfinni isaaf haa ta'u ammas hundumti keessa waaqayyo kan keessanis akkanumatti hojjetamuun jedhan. Ameen jedha. Gooftaan sinaa eebbisu dhugaa baatii caaluu qabadhaa dhaabadhaa isa sinii kenne biraa hin hafiina.